Guyyaatti sa'aatii 6 naannoo 6:05tiif hojjaan ture. Ganama maatis daaboda C++ barely missed the day. Garuu viidiyoo hojjechuu irratti waan nan dhugaan hojjechuu jaaladhu gara sii gisee dhufe takka consistently walitti fufinsaan hojjedhee hin beeku. Same person same goals garuu amala guutummaatti adda ta'e. Waan hin leeziteef natti hin fakkaatu. Semestera darbee guutummaatti barnoota irratti consistently ta'an ture. Study blocking ko structure ta'e jira. Ani waan hin godhu nin beeka deadline fi yeroo xumuraatii fi bu'aa isaatis waa hunda nin beeka. Sababa kanaaf consistently walitti fufinsaan osoo warraatti hin dhaabne hojjechaan ture. Garuu content creation irratti garuu as deebi'u takka walitti fufinsaan constantly hojjedhee hin beeku. Content creation completely feels different. Guyyoota ture guyyaan study blocking of a video nin hojjedhee karoorfadhe then lives happen. Yeroo tokko haalonni jireenyaas danquu yeroo tokko bilbilee koo chargeran qabu yeroo tokko internet eta hin qabu danqaalee kanaan yeroo itti blocking osoo hin hojjenne irra dabruutu jira. Sunbooda guyyaan tokko torbaan tokko surprisingly easy arran hojjedha boruun hojjedha yeroo itti aanu hojjedha jedhee ifamunsee ofitti himan ture. Garuu amma wanni nan hubachuu eegale waanin hawwii hin qabneef miti yookaan waanin hin gooneef qalin dadhabaa kan deemu yeroo sistemni guutummaatti sirratti hundaa'e consistently kee walitti fufinsaan sun hojjechuun kee dadhabaa adeemaa jechuudha. Namoonni baay'een inconsistently akka dadhabinaatti yaadu jedheen yaada. Garuu rakkoon dhugaa jiru sanatti hin fakkaatu. Inconsistently dadhabaa kan deemu yookaan inconsistently kan sirraa hafa adeemu rakkina yookaan danqa tokko fi harkifannaa xixiqqoo jireenya keessatti ta'atu suniitu inconsistently sitti fida. Danqaa xixiqqaa jireenya keessatti suniitu inconsistently akka hin hojjenne si godhaa deema. Yeroo momentumiin kee break ta'e deebitee eegaluun sitti ulfaachaa adeemu kanatu inconsistently fida malee inconsistently dadhabinaa miti. Consistently baay'ee salphaadha yeroo structuring naannoo jiru. Ilaaltee system and university and school have deadlines, exam, external pressure. So wantoonni hundi dhiibbaa sirra dhiibu tokko qaba. Garuu creative yookiin kanarraa adda. Namoonni akka wanta sun hojjetaniif si dhiibu hin jiru. Namni ati yoo torbaan irra dabartees keer godhu hin jiru. Sababiin isaas bu'aan isaa yookaan reward isaa harkifatee waan dhufuuf yoo irra dabaltee namni irraa keer godhu hin jiru. Kanaaf consistently waan akka walitti fufinsaan hojjechuun kanaaf ulfaataa jechuudha. Namoonni baay'een kana dadhabina jedhanii yaadu. Garuu dead by danqaalee xiqqaa tokkoon setbackii duubatti deebisuun. So what am I trying now? Nama discipline guutuu qabu ta'uuf yaalu mannaa haalonni itti fufuuf akka salphatu yeroo wantoonni perfect hin taane haalonni itti fufuuf akka salphatu yaalaa jira. Kana jechuun sometimes ismiin battalumatti idea yaada barreessu yeroo yaadanni si dhufe akka yaadni sun si galan malee sometimes viidiyoolee gaggabaabaa hojjechuu sometimes motivational perfect eeguu mannaa viidiyoo perfect hin taane ani hojjechuu akka ta'e hubachaa jira jechuudha. And honestly, I'm also realizing that constantly is less about intensity. It's more about recovery. Saffisan gara hojiitti deebi'u yeroo haalonni perfect hin taane hojiirra jeeqanya wantoota godhuu qabnu sirraa deebi'u saffisan gara hojiitti deebi'u akka taaten hubachaa jira jechuudha. Sababni isaas interruption yeroo wannoonni nu jeeqan danqaalee kun yeroo hundaa'u nu jiru danqaa hir'isuu hin dandeenyu. Kaayyoon roobootii ta'uu yaaluudha miti. Kaayyoon guyyaan ulfaataan tokko akka ji'aaf baduudhaaf sababa nuuf hin taane godhudha jechuudha. Amma wanni yaalaa jiru kana tarii consistently nama discipline guutuu qabu ta'uu miti ta'a. Maybe it's about systema haalonni yeroo perfect hin taane haalota sun keessa dabruu danda'u ijaaruuti ta'a. Ammallee sunuman adda baafachaa jira rakkoo dhugaa hubachuun dhuguma tarkaanfii isa jalqabaati. So atis nama iskilii discipline dhallinaa fi sistema bulli godhuu fi wantoota haalata testee constantly kan figiru godhu jiru yoo taate asirratti waliin figiraa goona. Kanaafuu subscribe gochuu dandeessa. You're welcome.